dhaladhu irraa ka'ee jechuudha. Hoggumaan dhaladhu kan na deessifte haatee fiigde. Akkuma lafa na gadhiistee haatee fiigde. Tokkoffaa hoggaa ol seenanii namoonni naannoo san jiran hundi na baqatan. Rabbi fi haa guutuu jedhanii turan. Haati biyya inaaf haa dheerachuun hin gurguru. Hin guddatu jedhanii. Garuu waan guddatu qabiitii magaala galchii jedhan. Kana sadaqaa yookiin kadhattu hirkataa isinittaa sun arrabsiisa maqaa keenya shafaa yaa jedhan. Alhamdulillah rabbiin ol na kaase. Hoggaan ol ka'e hoo humaa hirkataadha ta'a sadaqaa malee faayidaan qabu bakka dhiyeessu hin gahu jechuudhaan maatii kiyyarra diskiriminaashinii adda addaa gaggeeffamaa ture. Ilaa hanga dooktararraa dooktarri jechuun sababa adeef haadha tiyyallee marfee waraanan. Akkana lammadan dhalan waan biyyarra ba'aa ta'uu dhalataa sababa jedhuun haadhati tiyya umrii rabbii haa dheeressuu ni jirti siniifan deesse. Mana jechuun ilaalcha hawaasni qabu boodatti ana rabbiin ol mana fuudha. Hogga isaan marfee indhaan guddatu hogga jedhan. Hin baratu humaan ta'u gajan rabbiin digrii na eebbisee kompiitar saayinsiin dippiloomaa koorsiilee garagaraa sooshaal asistaans sooshaal riileeshin koorsiilee garagaraa fudhadheen jira. Muuxannoo garagaraa argadhe. Eegigaa naman ta'u warri ja'an kun sadarkaa eebbaatti argatee sartifikeeta 2 hoggaa harka qabatu. COC qualified ta'ee kan hoggaa harka qabatu hawaasni ilaalcha jijjiiraa dhufe. Hin fuudhuu jedhan. Waan muraadni ilma dhiiraa argatu tokko hin argatu. Rabbiin chaalenjii hedduu keessa na dabarsee obsaa fi sabriidhaan haadha manaa argadhe. Hoggaan haadha manaa argadhe hoo hin dahuu hin danda'uu jedhan. Haati mana kiyyaa fuudhee waggaa tokkotti gurbaa bujuq naa goote. Nama akkam dahaa dhufe. Akka isaati immoo gaafaan hospitaala dhaqu akkanatti lafarra shorroqaa ture. Kan lafarra shorroqaa ture. Kan dhukkubsatee siree ciisaa ture. Haati mana kiyyaa hoggaa hospitaala dhayxu. Ka'ee gulukoosii kana asi qaba haadha mana kiyyaa laaluudhaaf fiiga. Maaliif fiiga eegigaa saayikooloojii nama akkam deessiidha. Eega inni abbaa manaa qaba haadha manaa qaba haadha manaa isii tana laaluudhaaf mastawaatirra wal fixan. Hawaa beeku ifiin kawaa beeku ni jennu argite waa beekuun gubbaarra malee keessoon isaanii duwwaan rabbiin akka dandahaa ta'e hin beekan. Ummata kana rabbiin dhuguma fakkeenyaaf na uume. Kanaaf fakkeenyaaf na uume anaa dalagatu takkaa sadaqaan kanan nan dalagadha halkan guyyaa maatii kiyya jiraachisa maatii kiyyarraa fottoqee ofii kiyya dandahee maatii kiyya bulchaa jira akkuma nama kaanii. Ilaalcha hawaasni kaleessa qabu kun jijjiiramaa akkam qamar nagaa fayyaa jechuun dhufte hariiroo takka narraa kan ka'e abdii kutannaa dhabuu kiyyarraa kan ka'e. Kanaanin gaa haasoo isinitti hin dheeressu. Kanaanin sadarkaa kana gahee ifaanin kaleessa of duratti argu kana isin as naa dhiyeessitanii ifaa addunyaa fi aakhira rabbi isin haa ibsu. Kanumaan isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Gaaffii tokko maaliif akka namni wal nu gootu jedheetanii namni si dhaga'uu barbaada beektaa. Gaaffiin itti aanu immoo dhaamsa tokkitti dhaamuu kee barbaada deeqaa tokkotti. Namoonni akka keetii rabbiin uumaa adda addaa qaba. Mee isin rabbiif ko namaaf malee rabbiif ililliidha. Si galee mee namoota uumaa akka keetii kan gabaabbatee fayyii namni arrabsama bara kana gabaabbatee qaama guutuu qabaatee gabaabbatee arrabsama. Mee namoota warra qaama miidhamaas ta'e abdii kutatanii mee dhaamsa dhaami deeqaa tokkotti warra abdii kutatu. Hayyee nuti qaama miidhamaa maal qabna seeta ofiif of ajjeefu. Ani amma chaalenjii hedduutu narra ture. Chaalenjii hedduu sanii silaan barnoota dhiisee mana gale kajoolleen akkana narra yaatu ka ana arrabsan ka maatii kiyya attaak godhan osoo abdii kutadhee manatti hafee kufeeraa jechuudha. Qaama miidhamaan hedduu bakka tanaan kufe.
challenge irra gahu ittiin qabsaa'uu dadhabu. Amma ani hoggaan asirra taa'ee salphatti hin dhufu. Qarree du'aa gahee dhoqqee keessa laaqamee makiinaarraa kufee harreerraa kufee hattuudha jedhanii waliin na baadhatanii deemanii maatiin kiyya itti attaakkee sababa obboleeyyan kiyya itti bultii ijaarrachuu dadhabanitti beeku. Kana hundaaf inshaa Allah waan jettu qoma kiyya keessa qabadhee hawaasa akkanatti ilaalcha badaa qabu kan abaddan buuhee biyyaa isin baqadhu namarraa isin fagaadhu obsee sabree itti ciniinnadheetuma hooflaan dabarsaa yoon itti ciniinnadhe ifatti nan baajee waaniin qabsaa'eetiin sadarkaa kana ga'e qaama miidhamaan hedduun bakka tanaan abdii kutate. Yoo ati gabaaba jedhanii yoo jecha tokko jedhanii guyya tokko hojii barbaacha bakka biraa dhaqee yoo waa jedhanii lammada kana naan jaanja'aa mana gala ofii of ajjeefne jechuudha. Hawaasatti dhimmadhaan ilaalcha badaa suusii garagaraa keessa gallee abdii kutannee laal nama tokko bar suuta ittiin dhiyaatu anamma haadha mana kiyyaa suutaan itti dhiyaatu akkuma nama kaanii assalamu alaikum jiree akkanatti jedhu maaliif control of gochaa onnee kiyya tana control godhu nama nuti qaama miidhamaan onnee keenya waa hundaaf butamuu qabu. Nu waa hundaaf butamne dafnee miidhamna. Kanaaf of jabeessinee laal ifaa boruutu tasgabbuufne hanga keenya beekne bakka nu madaaltu dhaabbanne bakka nu madaal hin dhiye. Bakka nu madaalle dhayne amilee keenya cabsuurra bakka obsa barbaachisutti obsaa bakka qabsoon barbaachisu qabsaa'aa suuta tasgabbiidhaan onnee guutuudhaayyuutti deemne sadarkaa kanaa miti sadarkaa hooggansa guddaatti gahuu dandeenya. Ani amma silaa abdii kutadhee kaleessa tiktokii sooshaal miidiyaa kanarratti ol bahee jechuudha komeetiin naan jedhan. Ustaaz Rayyaan jiru Ustaaz Rayyaa yoo jiraattanii gastee argadhaa. Ustaaz Rayyaatiin banatee jira uummata keenya. Ustaaz Abas gabbaadha biyyattiin Afrikaatu Itoophiyaa dhiisuu akka Afrikaatti boodatti hafummaa walummaan amantii sirriitti hin qabanne beekumsaan hin qaroomne biyyattii keessa jiru kanaaf ilaallee hawaasa kanatti osoo mufatin kanu maal attaa kun godheef kanu dideef kamaal jedheef irraa baqachuu osoo hin taane suutaan tasgabbiidhaan yoo itti deemne galma gahuu ni dandeenya. Kanaaf yaa obboleeyyan kiyya warreen qaama miidhamaa taatan ofii of qaqqabne mee amma jaalala uummanni naa qabu laala. Yeroo isaanii hubanii birrii 50 hanga 100tti namni sii kennu hawaasni keenya arja obsa yoo qabaanne sabrii yoo qabaanne yoo ammaas tattaafanne maatii keenyallee yoo mana nu dhoorkan nuti diduu danda'uu qabu. Qalbii teenya ta'uu utaaltullee qacam godhu qabna. Alhamdulillah boruu ifaan naadhu jennee suutaayyootti deemne galma gahuu ni dandeenya. Kanaaf abdii kutatinaan ibsanii barbaada. Dhumarraa ammas inni sadaffaan immoo kun isa xumuraati si dadhabsiisee dhiifama. Isa xumuraati namaaf qonnoo kanaa ati barsiisaa ati kitaaba ana biratti wallaahi ati kitaaba qamar qofaa miti. An qamar dheeraatti si moggaafadheeraa. Kitaaba ammas immoo maqaan dabalate keetii ati kitaaba nama si dubbisuufi ani amma fayyaa guutuu qaba maal kana jedhu ofantaa jabaa jira waan ati yaaddu kana yerootti ilaalu ofantaa jabaa jira abdii kutadha bare al tokko fayyuma qabaatan abdii kutadha ummataaf gorsa maatii qaama miidhamtoota tokkootiyyuu rabbinaa fadhiisu banaa isaa jira maatii qaama miidhamtoota tokkootiyyuu mana baasuu fa'i tokko argeera gatiin argeefanii jala keenya dhiifamana godha gatiin argeefanii jekiyyaan qaama miidhamaa akka jibbuu wayi maatumti akka jaallattee jibbite maatumti qaama miidhamaa akka jibbuu wayi akka itti saalfachuu wayi yeroo keessummaan mana dhufe karaarraa dabi jechuu wayi dabi keessummaan dhufe karaarraa dabi jechuu wayi maal geetii rabbiiti yoo fuuldura kaatanii keessummaa yoo simata rakkoo maalii qabaa mana haarii jechuun maaliif barbaachise mee maatii qaama miidhamtootaatiif ergaa tokko dabarsi nama kuma 100 jechuun salphaa miti yoo waraabamaa jira gati ta'e akiid waraabamaa jira hannu nama tas maatii qaama miidhamaati maal dhaamta. Galatoom gaafii barbaachisaa na gaafatte qaama miidhamaa dhageessan ka tokkoffaa irratti amma maatiin qaama miidhamaa
maatii Share godhaa barnoota. Share. maatii siyarraa barachuu danda'u qabu. Dhuguma rabbii yoo beektan ati amantii yoo qabaate yaa maatii qaama miidhamaa amantii musliimaas ta'e amantii seete yoo qabaatte waa hunda rabbiitu uume yoo beekte akka rabbiin uume yoo beekte khayriidhaaf sii uume tokkoffaa amanuu rabbitti amantii yoo qabaatte waan rabbiin sii kenne alhamdulillah jettee qabachuu danda'u qaba. Maatiin kiyya gaafa kana deessistu nagattee fiidu san abbaan kiyya ol deebi'ee qamar naan jee ji'aan naa bahe naan jee isarraa maal barattan alhamdulillahi rabbiin silaa beeku baate nagata akkas tahaa biriiliyant isarraa baradha barnoonni amantii qofaan barnoota uumaa aadaa safuu yoo akkas qabaattan inni sun of dandahee isinillee dandahee biyyallee danda'uu mal rabbiin keeniif nuu kennee ja'a wanti abaarsa jedhamu abaarsa yoo jedhame ati waan abbaan hojjete ilmi ittiin gaafatu tokko jee ilmiin adabamu ilmi gabaabaan ta'u dheeraan ta'u waan fedhellee yoo ta'e ati adabbii qabdu sanii isa kana gabbaaste yoo wallaansa barbaade gama qaama wallaansaa geessu yoo barnoota barbaade bakka hiree ati tattaafadhu rabbiin irratti gargaara akka kiyya kana kunuunaan ol baasee hawaasaaf fakkeenya akka ta'u godha. Amma maatiin kiyya galatooma sii miti kabaratee naan jechuu jiran haadhaa fi abbaa keetii bara dukkanaa san bara hawaasni akkas jibbisan akkana lan isaan fayyadee hirkattummaa jalaa biyyee kanaaf tokkoffaa itti gaafatamtan rabbiin isin gaafata maaliif isin gaafata waanii nan kenne gattanii kabiraa sii dabalammaas yoo gabaabaa sii dabalee ati gabaabaa kan awwaalte bal'aa sii dabala maal godhuu dandeenya hunda akkas godha adabbii waan inni sii kan du'aa'uu numa sabartaaf waan lubbuu si keessaa baate kanaaf dandeessu gama dandeessu kunuunsu dirqama abbummaa haadhummaa dirqama maatummaa bahachuu yoo dirqama maatummaa alhamdulillah jettee rabbiin beek rabbiin waan sii kanneefsan sirra gargaara amma sababa maatiin kiyya eeggadhu raja'aatu jedhanii obboleeyyan kiyya kaleessa akkasitti sababa akka qamar kana daha jedhanii fuudha bultii horuu dadhaban sababaanan tattaaffii godhuun gaafaanan eebbifame butaman obboleeyyan kiyya wallahi laazim butamanii agartanii kaleessa immoo kanuma dubartii obboleeyyan kiyya babbareedaa kun agartanii sochii hoggaa ifin goota rabbi rahmata rabbii keessa dhufee jettu ummata kana keessa kaleessa wanti qaban akkanaan jijjiiramaa deema ol isin kaasa malee rabbiin isin salphisuu fi miti qaama miidhamaan addunyaarra nikulara tolchi hayyoonni beekamaan fiiziksii keemistirii warra kursii irra tattaa'anii hangam takka ilaa hanga arraa nuti maqaa isaanii waamaati jira akkas tahan maatiitutti faarfamu isiniitutti arrabsa kabiraa adabbii biraa akka hawaasinilleen isin abaara rabbiilleen isin jibba kanaaf manatti awwaaluun ittiin saalfachuu taphata rabbi rammataa godhuufi mooraalii ijoollummaa kiyyaa eeguuf dhoqqeenaa waliin taphata kubbaanaa waliin kanama guddaa hanga umriin isaa kayriyaan isaa lafa akaafuu dhiiftee inni humna qamartuna keessa jira jedhee kayriyaan isaa masgiida galtee qur'aana qaraatu humna qamartuna keessa jira akaafaa lafan kee rabbiin jannataan naafaa qananiisu haati tiyya qoraan guuruu lafa dhindhii arka silaanas saalfatanii arra sadarkaa kanan jira adabbii biraa irra adabbii badhaasa mooraalii isaanii egaa kanumaan isin